Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan fayyaa keessanii nagaadha jirtanii baga jiraattan hundumti keessanuu egaa nageenya kiyyaa ka onni irraa burqee lafa isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Warri chaanala kiyya subscribe gochuudhaan maatii kiyya dabalamaa isin jedha. Maaf gochuu dhiiftan garuu maali naa galuu dhiibbee dhugaa rabbiin isiniin jedha. Godhaa anis keessanii chaanalillee keessanuma ta'a isiniin jedha. Jechoota Jawaar Mohaammed sadii fi jechoota Abiy Ahmed sadii qabadhee isinii dhufeen jira. Na hordofaa. Tokkoffaa Abiyyi du'een bada malee aangoo gad hin dhiisu. Jawaar du'een sagal gubadha malee dantaa ummata kiyyaa dabarsee hin laadhu. Abiy du'een bada malee Itoophiyaan hin diigamtu. Jawaar hoggansi amantaa fi lagaan Oromoo qoode taanaan hoggansa kasaaraati. Abiy kana booddee waa'ee Tigraay nan galchuu. Jawaar wayyaaneen gaafa jiigdu nurratti gara nuti feenutti malee nurratti akka hin jigne haalaan eeggachuu feesisaa. Isa kamtu maraata, isa kamtu fayyaadha. Kaamantii jalatti barreessaan isin jedha. Galatooma. Chaanala kiyya subscribe gochuun hin dagatinaa. Like gochuus hin dagatinaa.